Ashama arkafuune daawwattoota fi hordoftoota keenya kam nagaa keessanii nageenya koo kan jaalalaaf kabajaa bakka jirtanii sinaan qabu. Egaan daawwattoota hordoftoota kiyya oduu dansaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Keessumaayyuu jiraattonni Finfinnee akkasuma Oromoota addunyaa kanarratti argamtan hundi keessanuu oduu aagaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hamma xumura qophii kiyyaatti na waliin turaan affeerraa gooti. An Reedii Adam Tube namoonni YouTube chaanaalii kiyya faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya like gochuun raafatina. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenya akkuma beekamutti artistii keenya goonni keenya Hacaaluu Hundeessaa amma dura waggaa kana lubbuu isaa Oromoodhaaf kaffalee darbee jira. Haa ta'uti guyyaadhaa oduun ajaa'ibaa oduun baay'ee namatti tolu maatii isaa haadha warraa isaa dabalatee koreen akkasuma Oromoon kutaalee garaagaraa wal gahuudhaan miidiyaa hawaasatiif kennanii jiran miidiyaa akka OBS akkasumas immoo FBI fi miidiyaalee hedduuf ibsa kennamee jira. Ibsi kenname akka jedhametti jechuudha haadha warraa isaatirraa guyyaa 28 Finfinneetti galma yookaan hoteela Skylight jedhamutti sirni yaadannoo waggaa tokkoffaa isaa waan adeemsifamuuf Oromoon biyya keessa jirtan tokkochi hin hafina. Oromoon addunyaa kanarra jiru mootu kan kabajatu guyyaa 29 barkuma lamaa fi 21tti. Ila sirriitti adda qabadha. Itoophiyaatti maatii isaatiif iddoolee tokkotti kan kabajamu guyyaa 28 hoteela guddaa Skylight jedhamu Finfinneetti sirni yaadannoo isaa bakka koreen namoonni isa jaalatan artistoonni fi qaamoleen gurguddaa argamanitti ni taasifama jechuudha. Kanaaf achirratti argamtanii jaalala isin artistaa Hacaaluutiif qabdan kabajaa isin qabdan argisiiftan. Isa qofaa miti yaadannoon isaa erga daqiiqaa muraasaaf godhameen booda albamii isaa sadaffaan haala ajaa'ibsiisaa ta'een haala ho'aa ta'een caalbaasiidhaan akka dorgomtoonni argitee gurguddaan abbaan qabeenyotaa akkasuma dirijjitii yookaan gurmuun adda addaa fi hanga mootummaan bahutti sirriitti akka hirmaatu abdii guddatu jira. Isa qofaa miti albama artist Hacaaluu Hundeessaa kana eebbisiisuudhaaf kan barbaachisu Oromummaa qofa. Biltsiginnaa deeggartee, shayxaana deeggartee, kafaawoo deeggartee, waan barbaadde deeggartee ilaalchi siyaasaa tokkochi hin jiru. Maaliif artist Hacaaluun nama dhaabaa yookaan paartii osoo hin taane ilma Oromooti, ilma sabaati, ilma Itoophiyaati, ilma Afrikaati, ilma addunyaati. Isinii galee? Kanaaf takka wanti siyaasa jedhamu ganda san hin jiru. Poolitikaadha. Kuni waa'ee yaadannoo artistii Hacaaluutii fi kabajaa isaaf malu gama hundaan maqaa Oromummaa qofa yoo qabaatte kabajuufis yaadannoos gochuu dandeessa. Qaamni mootummaafis yoo kabaje baay'ee gaariidha. Qaamni mormitus qaamni fedhe yoo kabaje baay'ee gaariidha. Kanaaf ilaalcha siyaasaa keessa kanallee tasa galchuu hin qabdan. Artist Hacaaluun Oromummaa fi Oromummaadhaaf wareegame malee ilaalcha siyaasatiif miti. Yoo warri siyaasan isa ajjeesuu barbaadeef yookaan isa wareegi jiraate sun dantaa isaati. Garuu Hacaaluun an Oromoodha jedhee du'e malee ani kaafaa ana baa'oo kadhan biltsiginnaa jedhee hin duune. Oromoo kamuyyuu ija tokkoon nama laaludha jechuudha. Kanaaf kabajaa isaa kanarratti wanti guddaan riikaardiin guddaan mul'achuu qabda. Haa ta'uti hanqinni gurguddaan biyya alaa kana jirus jira. Hanqinni jiru YouTubein isaan gammaa nama 14,000 bichaa qaba. Ulaagaa YouTubein guuttanne sirbi isaa kun achirra gadhiifamuuf ulaagaa guutamuu qaba. Monetizationii subscribein 1,000 fi sa'aan 4,000 guutamuu qaba. Sa'aa 4,000 immoo akka naayyootti hin guutamu viidiyoon sirriitti ilaalamuu qaba. Viidiyoolee isaa kan jiru deematti ilaala ammas fuula Facebook isaatirraa share godhaa irra deddeebiidhaan ulaagaa guuttatuu qaba. Guyyoota muraasaaf ta'e kana keessatti har'a guyyaan 23 jiraami guyyaa 3 tafe. Guyyaa hafe kanatti ulaagaa YouTube isaa guutamus qaba. CDin isaas haala ajaa'ibaa ta'een koppiin godhina ammoo koppii osoo hin taane orjinaalaan akka bitamu hanga sadarkaa alaa keessatti CDdhaan ta'e kaasettiidhaan ta'e miimooriidhaan orjinaalli akka gurguramu YouTubein isallee immoo namoonni chaalenjii hojjetan viidiyoo isaa murtanii YouTubeii yookaan wannoo keessa hin gadhiisina. TikTokii keessa chaalenjii jechuun of dura kaanii yaada irratti kennataa sirbuudha malee sirbuma isaa kallattiin maxxansuu miti. Namoonni tokko chaalenjiin maal akka ta'e reaakshiniin maal akka ta'e hin galu. Reakshin jechuun sirba isaa san of duratti qeessanii akka namni baay'ee ilaalletti
laalaa harakaatan oo'isuudha sirbasan malee gaduun fuutee gaduun buustee maxxansuu miti. Namni kenna akkas godha TikTok irratti fuudhee bakka bareedu keessaa maxxansa hin ta'u waan akkasii. Sagaleedhaan osoo ta'e homaa rakkoon qabu viidiyoo mul'acha garuu ati fuutee jira maxxansita sirrii miti. Kanaaf wanni isin gochuu qabdan yookaan sagalee qofaan yookaan reakshinii xiqqoo saniin gochuu qabdanii jechuudha. Kuni qophiidha. Inni biraa guyyaa 29tti yaadannoo isaa kan taasisu miidiyaan OMN dabalatee warroonni addunyaa kanarra jirtan gara jirtaniin waan biraa osoo hin taane daqiiqaa muraasaaf yaadannoo isaa taasisu wanta argitee bifa adda addaatiin isa itti yaadattu wayii gochuu fakkeenya tishartii akkanaa hojjechiifachuu mana keessa suuraa isaa wantoota adda addaatiin jechuudha. Dirqama waan hin jirreef isa akka jirutti sammuu kee keessa galchitee booharuu qabda jechuudha. Gadda guyyaa sanii akkasiin dabarsuu qabda. Akka tasaa ta'e nutillee cidha wayii guyyaa 29tti qabna. Cidha isaa irratti yaadannoo isaa ajaa'ibaa hin taasifne jennee abdii qabna. Osoo hin beekin cidha qabannee galmi kafalamee waa hundi ture. Ammas akka ajaa'ibaatti yaadannoo isaa fakkeessinee sirboota isaatii fi wantoota adda addaatiin booharuuf abdii qabna jechuudha. Warri biyya alaa jirtan dhageessanii jirtanii guyyaa 29 hundi keetuu jaalala isaa qabda taanan yaadannoo gochuufi kophaa jira homaa gochuu hin danda'u jechuun hin jiru. Waa tokko rakkoo hin qabu. Shurraabii barbaaddu onlaayinaan talabatta ani qabu immoo namoota qabanirraa barbaaddu onlaayinaan talabatta barbaaddu waan feete goota wantoota adda addaatiin bifa adda addaatiin yaadachuu dandeessa jechuudha. Hunda caalaa garuu guddaan eeggamu sadarkaa guddatti kan biyya sanii namoonni biyya naannawallee jirtan Finfinnee nurraa fagoodha osoo hin jedhin isa jajjabeessuudhaaf jechanii silaa dhugaa rabbi dubbachuudhaaf warri koree sunuu waan dogongore qaba. Warri koree filatame suni miilineem addaraashii yookaan galma barkumee sanitti waan kana qopheessuu qaban ture. Hoteelaa miti. Wanni kun akka caarataadhaan deemu inni achi lubbuudhaan jiraachuu baatus uummanni kenna miira ofii akka achitti ibsatuuf rabshaa tokko malee jechuudha jaalala isaa qaban qofa gaddi akka ibsatan qofa silaa akkas gochuu qaban. Ammallee hin jira malli salphaan hundi keessanuu warri biyya jirtan keessumaayyuu naannawa jirtanitti akkuma magaalaa keessaniitti sirna yaadannoo akka taasistaniif ammas dhaamsa isinii qaba. Biyyoota alaa ittillee namoota muraasan wal gurmeessatanii fakkeenya nu amma gurmeeffannee jira. Gurmuun kennaan guyyaa cidhaa achumatti cidha san irratti yaadannoo goonaaf. Namoonni biyya biraatillee akkasumatti haala sanii maaliif artistiin kun kabajaa hangamii akka qabu addunyattis argisiisuu qabna. Ofiifillee beekuu qabna. Maatiin isallee beekuu qaba. Ilmaan isallee seenaadhaaf arguu qaban jechuudha. Dhaloonni dhufullee irraa barachuu qaba. Kuni waan baay'ee dansaadha. Warri Finfinnee jirtan baay'ee galatooma. Dhugaa rabbiitti ani Oromoon Finfinnee jiru hangana kiiloo qaban seen. Naannoo hundatti kutaa hundatti taappeellan isaa dhaabatee suuraan maal isaa jedhu jechuudha. Suuraa isaa wajjin Finfinneen guutuun shaffanamee jira. Kun hojii gaariidha. Bakka waan nama boosu waan abdii namatti horuudha. Kanaaf viidiyoon immoo kan waraabamee jiru OBS irraa fi FBI akkasuma miidiyaalee garaagaraati. Yeroo muraasatti viidiyoon haati manaa isaa haasaa taasifte akkasuma obboleessaa fi koreen tokko illee waan jiruuf yeroo dhiyootti gadi isinii dhiifama. Yoo gadi isinii dhiifame sheer isiniif goone isin biraan kenna. Isin daawwattanii immoo hawaasa hin dhagahin dhageessisuu fi sheer gochuu fi hin irraanfatinaa isiniin jedha. Miidiyaan kana gootanillee akkasuma koreen kana qindeessitanii haala kana mijeessitan ammas irra deebiin galata guddaa hawaasa Oromoo biraa jaalala Oromoo biraa qabdanii haadha manaa isaa nuuf jajjabeessaa akkasuma artist Galaanaa Gaaromsallee hiriyaasaa nuuf jajjabeessaa hiriyaan isaa akka obboleessa isaatti ilaala baay'ee aamileen isaa akka cabee turen beetanii waggaa tokkoof erga callisee guyyaa muraasa dura sirba san gannuu fidee dhufe. Kanaaf hunda hiriyoota isaa jajjabeessuu qabdanii namoota birallee situ nyaatee situ maalii waa'ee siyaasaa kan dubban hadaraa waan isinii dhaamu haace nyaatamee jira. Hayin isaanii baa waan ta'eef ilaalcha siyaasatiin Oromoota walitti diruun hin barbaachisu. Inni maaliif isiniin jeebeetani isatu Oromoo ilaalcha garaagaraa hin qabaanneef kakanallee kasanillee ija tokkoon laala akka namaatitti ilaala. Mirga ofiitiif qofa nama falmatuudha inni jechuudha. Nutis akkuma isaasan nama mirga ofii qofaaf falmatu haa taanu. Egaan daawwattoota hordoftoota keenyaa kuni har'a dhaamsa ganamaan ani isiniif argee isin biraan ga'eedha. Isinis namoonni akka tasaa biraan ga'e yoo jiraate namoota biraan nuuf ga'a. Sirriitti oo'uu qaba. Sirriitti jajjabaatuu qaba. Waa'een isaa kun laaffifachuun qabu. Keessumaa waa'ee YouTube isa hin dagatinaa. Koomentii jala isinii kaaya. Description inboxii jala isinii kaaya. Dhaqaa subscribe godhaa. Namni 10,000 25 yoo na laalte hundi keessanuu godhaa dhaqaatiniin.
harkaa gatiin kafaltanii kanuma isinin jedhaa egaan daawwattoota hordoftoota keenya Arreedii Adam TV namoonni chaanaalii kiyyaa faayidaa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'a viidiyoo keenya like gochuun raafatina turtii gaarii naaf qabaadhaa qophii biraatti walitti deebina ciao